akka marii fi walgahii koree kutaa odeeffannoo quunnamtii qabdan dhageenye mee marii fi walgahiin isin kan isa gaggeeffattan ajandaa maal ture milkaa'inni hojii kurmaana lammaffaa asuma akka irra dubbatan jenna. Mariin keenya yookaan walgahiin keenya walgahii idileeti. Walgahii idilee kutaa odeeffannoo quunnamtiitti. Kutaaleen dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kamiyyuu hojii amantii waaqeffannaa hojjetan keessatti walgahii idilee jiran ni qabanii akkasumas kurmaanaa ni qabanii kan waggaatilee ni qabanii kutaalee akkasumas caasaaleen galmaanga dhaabbataa jiran walgahii idilee jiraa ni gaggeeffatu. Bifuma kanaanus kan adoolessaa kutaa odeeffannoo quunnamtii dhaabbataatti gaggeeffanne. Kana keessatti wanti guddaan laallee akka kutaa odeeffannoo fi quunnamtiitti giddugaloota shanan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti hojiin amantii waaqeffannaa maal fakkaataa karoorri baatii adoolessaa kana qabame maal akka fakkaatu laallee jirra. Hojiin amantii waaqeffannaa yeroo ammaa kana gama hundaanuu gama barnoota amantii waaqeffannaa kennuudhaan gara haqummaaf nagummaa amantii waaqeffannaa beeksisuutiin akkasumas immoo gama galmoota amantii waaqeffannaattis babal'isuutiin walumaa galatti haala gaariidhaan gaggeeffamaa jira. Kutaaleen hunduu caasaaleen hunduu akkaataa karoora lafa taa'een kan wantoota hunda irra tarkaanfatanii wantoota hunda irratti cichoominaan hojii amantii waaqeffannaa gaggeeffamaa kan jirudha. Kan yeroo ammaa kana laallamee jiru galmii tokko magaalaa tokko yookaan aanaa tokkotti yookaan ganda tokkotti yeroo banamu tajaajila karaa lafaatti wal qabatu iddoo galmatti ijaarannee hojii amantii waaqeffannaa itti gaggeeffannu tokkoffaa godhuudhaan lammaffaa irratti immoo iddoo jubaatiif gaafachaa xaalayaa gaafatu guyyuma san galtee jechuudha. Akka waliigalaatti hojiin amantii tokko galma kanatti jalqabee galma gurmuu magaalaa itti jiru san keessatti qaama mootummaa magaalaa sanii haa ta'u kan aanaa sanii haa ta'u kan ganda sanii haa ta'u gaafataa ture jechuudha. Bulchiinsa. Waggoottan salgan dabalatne kana galmoonni akkaataa bananii hojii amantii waaqeffannaa gaggeeffachuu jalqabanii xalayaan lafa iddoo galmatti gaggeeffannu iddoon immoo itti lafa awwaalchaa hordoftoota amantii waaqeffannaatiif akka kennamu gaafataa turre bifa gaafanneen immoo deebiin argannu namoonni baay'een amantii qaban jaalachuudhaan haqummaaf nagummaa duudhaa amantii waaqeffannaa Oromoo kana cinaatti dhiisuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaa gaggeessaa turanii diddaan turee jira. Yaa ta'uti immoo iddoolee adda addaatti magaalaalee tokko tokkotti aanaalee tokko tokkotti dhimmi amantii waaqeffannaa kun dhimma Oromoo maraati. Nuufillee wanta hojjechuu qabnu keessaa tokko waan ta'eef jechuudhani iddooleen itti arganne iddoo lafa awwaalchatti arganne iddoon galma amantii waaqeffannaatti ijaaramu arganne turee jira. Akka fakkeenyatti waggaa fudhattee konya amantii waaqeffannaa sulultaa barrak akkasumas immoo buraayyuu kaasuun ni danda'ama. Akka waliigalaattis godinaalee adda addaa keessatti aanaalee adda addaa keessatti gara paasentii 30 kan ta'u harka 100 keessaa 30 tajaajila lafa awwaalchatis tajaajila lafa galmaatis argatee kanas immoo yeroo adda addaatti karaa fuula feesbuukii dhaabbata keenyatiinis beeksisaa jirra. Akkasumas immoo gara yuutuubii chaanaalii keenyatiinis immoo galmoota adda addaa irratti waayyoota galmoota sanii koriilee galmoota sanii intarvii goonee yeroon gadi lakkisaa turre ni jira. Walumaa galatti hojiin lafa awwaalchaa gaafachuu hojiin tajaajila galmaa gaafachuu hojii idilee dhaabbanni kun guyyuurraa guyyuutti hojjetaa jiru ittis milkaa'aa jiruu fi dhiibbaa adda addaa turus rakkoo adda addaa turus odoon boo'in bakka argatittis gammadee odoon boo'in akka waliigalaatitti hojii hojjetamaa jirudha. Kanas immoo hawaasni keenya akka waliigalaatitti wanni hubatamuu qabu hojiin amantii waaqeffannaa tajaajila lafa argachuu tajaajila lafa awwaalchallee argachuu akkasumas barnoota amantichaattis argachuu galmoonni kun babal'atanii galmoonni kun agartee deebi'anii ijaaramu hojii ijoodha waan ta'eef hojiilee dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa kaayeffatee hojjetuu fi ijaarameef keessa inni ijoonis galmootuma keenya babal'isuu barnoota amantii kana babal'isuu amantii waaqeffannaa obbolammaan asumarratti itti dabaluudhaaf dhaabbilee amantii garaagaraatu biyya kana keessa jira. Heera mootummaa biyya kanaatiin ija walqixa ta'e tajaajila lafa awwaalchaas haa ta'u yookaan ujubaa iddoo galma itti ijaarratan argachuu irratti walqixa keessummaa irratti
giddugaloota keenya wiirtuurraa koonyarraa yeroo dhageenyu deddeebisuun isin hin kenninu jechuun wantoonni tokko tokko ni mul'ata. Amantii biyya kana keessatti bulchiinsa irraa bulchiinsa irratti aanaa irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Wantoonni akkasii kun hin jiru. Inni kun ifaan ifa jechuudha. Kan isaanis beekan kan nus beeknu kan hawaasni keenyas beeku. Kana hundumtuu kan tilmaaman yoo hin taane akkumaadhaan bira ga'uu qabu jechuudha. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hojii amantii waaqeffannaa waggaa gaggeessu waaqeffannaa bakka kufe reefu kaasaa jira. Gama tokkoon hubannoo dhabuunis hin jira. Gama tokkoon wanti kun aadaa duudhaa Oromootu wal qabata. Afaan Oromoo gaggeessuudhaan wal qabata. Eenyummaa Oromoo barsiisuudhaan wal qabata. Dhimma lamaaf lafee sanaatti wal qabata. Ija shakkiitiin ilaaluun akkasumas immoo jibbiinsi amantiilee garaagaraattis namoonni baay'een amantii isaaniitiif jecha aangoo qabanis yeroo godhatanii dhiibban turee jira. Haga amantiilee biraa argataa jirraa hiyyooggaa jedhame waan waliin madaalamuuf wal bira iyyuu hin dhaabbanne madaala tokko irra jechuudha. Dhiibbaa guddaa jira jechuudha gama kanaanii. Yaa ta'uti immoo hanga ta'e haga hojjetamaa jiru jechoomina hordoftoonni amantii waaqeffannaa kun qabaniin hubannoo isaan qabaniin oobsuudhaan hojii amantii waaqeffannaa kana gaggeessaa jiranii bakka baay'eetti milkaa'aa jiru. Lafa kanas gadi fageenyaan xiyyeeffannoo keenya guddaan karaa lafa tajaajila galmaa argachuutu beektaa. Du'a dura jireenya dursa. Namni keenya wanni inni beekuu qabu otoo hin jiraatin hin duune jiraachuu qabna. Bakka gatteenyee sagantaa amantii waaqeffannaa kanatti gaggeessinu galma qabaachuu qabna. Xiyyeeffannoon keenyas galma. Karaaleen galma kanas ittiin horosaa jirru akkuma bulchiinsaa magaalaalee fi aanaalee gaafannu karaa agartee arjoomtota miseensota hordoftoota amantii waaqeffannaa warra ta'anii amantii isaanii jaallatan rakkoo hordoftoonni amantii waaqeffannaa kun qaban hubatanii rakkoo kana keessa hordoftoota baasuudhaaf kennaadhaan warra nu kennan akkasumas immoo bakka tokko tokkotti hordoftoonni amantii waaqeffannaa kun rakkoo keessa jiran keessaa bahuudhaaf iddoo galma amantii waaqeffannaa kanatti gaggeeffatan yeroon bitatanii galma bitatanii akka waliigalaatti hojii amantii waaqeffannaa itti gaggeeffatanis jira. Akkasumas immoo namoonni adda addaa mana isaanii akka galmaatittis haga lafa argatanitti itti waaqeffadhaa sagantaa amantii waaqeffannaa itti gaggeeffadhaa jechuudhaanis yeroo waaqeffattoota rakkoo qaban irraa baraaraa jirantu jira. Xiyyeeffannoon keenya guddaan ammas lafa gadi teenyee hojii amantii waaqeffannaa itti gaggeeffannu xiyyeeffannoon keenya kan hojjetamaa jiru. Galmatu dursaadha. Ijaarsa galmaa dursaadha. Galmatu dursaadha. Otoo bakka gadi teenyu hin argatin bakka du'aatii fi boonyudha. Mee Finfinnee faatti giddugala isaa keessatti argamna. Finfinnee keessaa galmoota hedduu qabna. Galmoota 5-6 tokkotu jiru. Galmoonni sun kutaalee keessa jiraatan yookaan aanaa keessa jiraatanitti dhiyaatanii bulchiinsa naannoo jiranitti xalayaan gadi jira. Bulchiinsi Finfinnee gaafatameera. Deebiin isin argattan maal fakkaatame Finfinnee irratti? Akka waliigalaatti magaalaa Finfinnee keessa galmoota 6 qabna. Galmoonni 6 kun kan dura duubaan banamanii galma Hooraa Finfinnee, galma Tulluu Ejersa Finfinnee, galma Caffeetuma, galma Malkaa Goosuu jennee kutaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee, Boolee, Akaaqii, Laaftoo, Katamaa kanneen jedhaman kana irratti babbanamee jira. Guyyumaa galmi sun banamurraa ka'eetu magaalaan kun Finfinneettis kan galaa ture. Yaa ta'uti garuu Finfinnee keessatti karaa bulchiinsa mootummaatiinis deebiin arganne xalaa keenya namni jagatiitti ilaale waaqeffattoota namni jagatiitti ilaale hin jiru. Bakka hedduun itti dhiibbaa argannu keessaa inni guddaan dhiibbaa nurra ga'e keessaa inni guddaan Finfinneedha jechuudha. Hordoftoonni amantii waaqeffannaatillee waggaa baay'inaan gara galma kireeffatanii itti waaqeffatan illee waggaa dhaqan roorroon adda addaa namoota galma nu kireeffatan illee gahaa ture. Doorsisni adda addaatillee karaa namoota dhuunfatan illee gahaa ture. Shakkii guddaa jira. Yaa ta'uuti gatii cichoomina Oromoonni achi keessaa tokko tokko mana qabaniini galmoonni 6 kun banamuu danda'anii jiru. Naannoo magaalaa yuunivarsiitiin 6 kiiloo jiru kanatti nama dhabuudhaan galma dhabuudhaan hordoftoonni amantii waaqeffannaa bakka itti waaqeffatan dhabanii naannoo agartee Luuqa Booraa naannoo jedhamu naannoo amma karaa maganaanyaa kana faatti aanu galma Burqaa Finfinnee kan jedhamu banamee hojiin leenjii fudhatanii qajeelfama barnoonni kennamuufi qabu kennameefi galma kireeffachuu irratti waaqeffannaadhaaf gaafa jedhaman nu didaa turanii rakkoo Finfinnee jiru akka waliigalaatitti hammaatadha. Ta'us immoo hammaata jennee boonyu
furuudhaaf tattaafannee hojii amantii waaqeffannaa hojjetamaa jira. Gaaffinis itti fufee jira. Deebiin argatee gara Ongoolatti jira jechuudha. Gama Finfinneetiin. Hayyee gama biraatti jechuudha. Giddu galeessummaan amantii waaqeffannaa bifa duraan ture deebisuuf hojjetamaa jiru sadarkaa maayilaa jedhamee akkamitti ibsuu dandeenya? Baay'ee gaariidha. Giddu galeessummaa amantii waaqeffannaa dhugaa jennu gama barnootaatiin agartee gama immoo jaarmiyaatiin illee wanti inni fakkaatu akka waliigalaatti uummanni Oromoo duratti jaarmiyaa qaba jettee amantii waaqeffannaa jaarmiyaan hin gaggeeffamu. Giddu galeessummaan jaarmiyaa kanaa karaan ittiin ibsamu karaa barnootaatiin kutaan barnootaa dhaabbataa hanga galmaatitti diriiree barnoota amantii waaqeffannaa kana bartoota gara tokko leenjisee barnoota amantii waaqeffannaa kana qindeessee diriirsuudhaan kennaa jira jechuudha. Inni kun giddu galeessummaa jaarmiyaa keenya karaa ittiin deemnu keessaa tokko galmoonni keenya hunduu waaqeffata ta'uun of ta'udha jedhee barnoota amantii waaqeffannaa jalqaba afaan tokko dubbifamaa bifa tokkoon hojiin amantii waaqeffannaa gaggeeffamaa jira. Jaarmiyaan keenyas jaarmiyaa amantii waaqeffannaa gaggeessu magaalee adda addaa irratti akkasumas namoonni adda addaa yeroo galmoota keenyas akka galmoota garaagaraatti ilaalan hordoftoota amantii waaqeffannaatis akkuma nama tokko tokkotti yeroo ilaalantu mul'ata. Innis dogongora guddaadha jechuudha. Kanaaf maal dogongora ta'a waggaa jaarmiyaan kun hin jiraanne wanti tokko jiraachuu danda'u. Tajaajilli hordoftoonni amantii waaqeffannaa kun illee argatan jiraachuu hin danda'u. Barnoonni amantii waaqeffannaa kunis bifa tokkoon qindaa'ee jiraachuu hin danda'u. Wanta amantii waaqeffannaa jiru jiraachuu hin danda'u. Jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jaarmiyaan amantii waaqeffannaa giddu galeessummaa tokko hojii amantii waaqeffannaa kamiyyuu ilaalcha uumaa isaatiif qabu, ilaalcha uumamaaf qabu, ilaalcha dhala namaatiif uummanni Oromoo qabu, ilaalcha jiruuwwan jiraadhaan uummanni Oromoo qabu. Barnoota keessaa qaba. Barnoota qixa tokkoon kennaa jira. Galmoonni hunduu guutuu Oromiyaa irra jiran jaarmiyaa kana jalatti waan hoogganamaa jiraniif hooggansa tokko waan qabataniif akka duraan uummanni Oromoo jaarmiyaa tokko jala jiru sanitti hordoftoonni amantii waaqeffannaa jaarmiyaa tokko jalatti ijaaramaa jiru. Magaalaalee irra hordoftoonni amantii waaqeffannaa galmoonni amantii waaqeffannaa banamaa jiranillee gaggeessummaa dhaabbata kanaatiin akka ta'e hawaasni keenyas hubachuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo jaarmiyaa tokko jaarmiyaa qabu san hoggaa tumsee hojiin amantii waaqeffannaa kun gaggeeffamaa jira. Tajaajila karaa lafaatiinis haa ta'u kan argachuu dandeenyu karuma jaarmiyaan kun hoggaa jiraate. Jaarmiyaan kan odoo hin jiraatin kophaa keenya beekasaa taanu fiignu gatii hin qabnu, boonyos gatii hin qabnu, waaqeffataan lafa dhabee jechuun gatii hin qabu, waaqeffataan akka ta'e jechuun gatii hin qabu jechuudha. Inni ijoo guddaan jaarmiyaa amantii waaqeffannaa hoggaa jabeechan dhimmi hordoftoota amantii waaqeffannaa aadaa duudhaa warra abbaa Oromoodhaa waan argachuu qabu argata, guddina argachuu qabullee argamsiisaa bu'aa buusuu danda'ullee buusaa namuu gara jaarmiyaa kanaatitti ijaaramuu jaarmiyaa kana bu'a qabaachuu ama waaqeffataadha jechuurra gara jaarmiyaa kanaatitti hubannoo gaaddisaa kanatti dhufuun barbaachisaadha. Bifa gaariidhaan gaggeessaa jira jechuudha akka walii. Barnoonni ofirraa achi baratan, barnoonni ofitti baratantu jira. Nuti hawaasa gadaati, uummanni Oromoo kun uummata gadaati akka gurraacha Afrikaatitti warra gadaati. Warri gadaa kun immoo barnoota mataa isaanii qabu. Achi keessatti kan uummanni Oromoo tokko uummanni Oromoo akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitti jaarmiyaa giddu galeessummaa tokkoon hoogganamutu jira. Jaarmiyaa kana jalatti dhimmi barnootaa waan tokko jechuudha. Barnoota gaafa jennu barnoota amantii. Barnoota amantii kanaa barnoota qabu Oromooni. Oromoo wal mari'ata malee gaaddisa qabu. Oromoon barnoota jedhamu qabu marii malee. Tullumatti malkuma dhaqee gara ilaalcha kana deebisuu keessatti bifa duraan ture deebisuu keessatti jaarmiyaan keenya qooda guddaa akka ba'aa jiru na ibsaa jirtu jechuudha asirratti. Ayyee sirriidha kun amma kun ilaalchota garaa garaa qabaachuun keenya waan akkasiitti Oromoo waan akkanaa qaba Oromoo waan akkanaa qabu jechuun bu'aa cimuu keenyatti beektaa. Bu'aa cimuu keenyatti rakkoo jaarmiyaan keenyatti hiikamuu danda'utti dhufe jechuudha. Caccabeetu immoo bifa adda addaatiin waan adda addaa hubachuun waaqeffannaa hoggaa jiran bifa adda addaatiin kun duudhaa uummata Oromoo hoggaa jiran bifa adda addaatiin kun bu'aa cimuu keenyatti. Duratti garuu uummanni Oromoo aadaa hoggaa jedhan tokko qaba. Amantii hoggaa jedhan tokko qaba. Qajeelfama heera isaa hunduu kituma tokkoon baratee kituma tokkoon
itti jiraataa jira jechuudha. Kanaaf kana sirriitti namni keenya hubachuun barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Amman jira jechuudha. Waaqeffattoonni mirga heera isaaniif kenne fayyadamuun ilaalchise hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Bu'aan isaan kanarraa argatan maal? Akka jaarmaatti waaqeffattoonni mirga heerri kenneef argachuudhaaf jaarmiyaan jiraachuun dhimma fardi jechuudha. Dhimma filannoo qaba. Dhimma filannoo qaba. Yoo jaarmiyaan qabaatin yoo jaaramtee jaarmiyaa jalatti kurfooftee galma bakka itti waaqeffattu qabaachuu baatte mirga itti qabdu hin jiru tajaajila argachuu dandeessu hin jiru jechuudha. Garaagarummaa jaarmiyaan kun erga hundaa'ee fi jaarmiyaan kun iddoo hundaa'ee jiru namni ilaaluu hubatuu qaba jechuudha. Jaarmiyaan kun ijaaramuudhaan deebii kana deebisaa jira. Waaqeffattoonni akka tajaajila lafa awwaalchaa argatan godhaa jira. Waaqeffattoonni iddoo galma amantii waaqeffannaa akka argatan gochaa jira. Waaqeffattoonni gurmaa'anii nuti waaqeffattoota jedhanii galma amantii waaqeffannaa deebisanii ijaarratanii akka hojii amantii waaqeffannaa gaggeeffatan godhaa jira jechuudha. Waaqeffattoota jedhanii bakka barbaachisutti amantii isaanii himatanii mataa ol qabatanii akka deemu godhaa jira. Kun bu'aa guddaa jaarmiyaa qabaachuu keenya hin arganne. Yoo kun kanaaf maal gatiin jaarmiyaa guddaadha. Jaaramuutu guddaadha. Yoo jaaramte waanti barbaachisan hunda argatta. Kanaaf namni ani waaqeffataadha inni sun waaqeffataan iddoo dhabee waaqeffataan bakka dhabee otoo jechuun taa'anii namni ijaaramee beekamtii qaama seerummaa dhaabbanni kun qabu fudhatee barnoota duudhaa fi amantii isaa baratee beekee mirga isaas kabachiifachuu qaba, dirqama isaas baachuu qaba. Yoo kana ta'in dhuunfaadhaan magaalaa jirru irratti akka namoonni tokko keessaa ala dubbatanitti nuti waaqeffattoota jechuun hiibboon matee qaba. Hii kan qabu. Bakka san keessaa uummanni keenya ka'uu qaba, bahuu qaba, gara ijaaramee gurmaa'ee beekamtii fudhatee hojii amantii waaqeffannaa barsiisota argatee baratee mirga argachuu qabu hunda argachuu qaban jira jechuudha. Turree ganamaa kan warra gadaaf kan itti deebi'uu qaban. Akkasii. Xiqqaan tambiyaa yeroo adda addaa miseensonni hordoftoota amantii waaqeffannaa galmaan qabamanii miidhamu. Galmaan allee shakkii jedhanii ni qabu. Hanga guyyaa kana keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa galma waaqeffattoota hedduun ni jira. Mee kun maaliif ta'e? Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akka jaarmiyaatti kan irratti maal hojjechaa jira? Inni kun maaliif ta'e yookaan jette waan tanaan dura walitti dubbanne sana jechuudha akka waliigalaa maaliif hojjenne waaqeffattoonni dargaggoota humna barataa jiruu fi baratellee waaqeffattoonni agartee warra duudhaa warra aadaati warra gara abbaa isaa fudhatee namoota kana ija shakkiitiin ni ilaalaa jechuudha qaamoleen garaagaraa yeroo adda addaatti dubbisuudhaan yeroo adda addaatti hubachiisuudhaan wanni nu qabu dargaggoota Oromoodha. Kanaaf isi shakkii jedhu afaan Oromootiin gaggeeffamaa amantii waaqeffannaa aadaa fi duudhaa keenya gaggeeffamaa nu ture akka amantii biraa kadhannaa hin heddumne jechuudha. Agartee haa Waaqni nu baasin jedhu barachuudhaan beekuudhaan cubburraayis irbuurraayis yakkarraayis wal baraarraa jedhee xiyyeeffannoo isaa barnoota irra godhaa. Inni kun amantii fakkaatu aadaa fakkaataa duudhaa fakkaataa kanaaf isi shakkii jedhu. Namni akka barate amma waaqeffannaa hoggaa jedhani dirqama akka amantii birootti ilaaluu qaban. Duudhaa mataa isaa danda'e qabaachuu waaqeffannaan akka garagara jechuudha. Dargaggootas haa ta'u qaama fedhes haa ta'u seera biyya tanaa keessatti akka amantii tokkootti akka jaarmee amantii tokkootti ijaaramee hojii amantii waaqeffannaa waan geggeessuuf tuqaa uumaatu waan hin qabneef bakka adda addaatti shakkii jedhaniillee nu qaban wanni itti gadu dhiisaniif kanaaf malee yaanni fi roorroo guddaatu dhaloota kanarra ga'ee yaa ta'utiin kana akka nuti itti ilaallu waan isaan nu qabaniif kan maal waan duudhaa fi aadaa Oromoo jennuuf Oromoon aadaa fi duudhaa isaatti hoggaa deebi'ee ni jabaata wal ta'a of ta'a waan isaatti irratti jaalala guddaa horatetti Oromummaatti dhaga'ama dhugaadhaa fi haqaan jiraata miidhamni haadha abbaa miidhamni dhalootaa hin argamu. Kanaaf akka waliigalaatti namoonni
bakka adda addaatitti kan keessattuu Salaalee yoo fudhatte, Baalee ba'aa fudhatte, Garaa Dargee ba'aa fudhatte, Shawaa lixaa, Shawaa kibba lixaa, Shawaa ba'aa irratti iddoo adda addaatitti waaqeffattoota dararuun kun irra deddeebi'aan ni mul'ata. Hin qabu galma seenanii halkan qabu maal kan walgeechinu jedhanii shakkina jedhu guyyaa lama guyyaa sadii torbeen booda kan lakkisu kan waggaa tokko hanga ji'a ja'a jedhanii jiranis jiru sin jira, kan waggaa tokko sin jira, kan guyyaa lamatti kan lakkifamu sin jira. Bifa garaagaraatiin himannaa tokko malee otoo hin himatin mana murtiitti odoo hin dhiyaatin haga waggaa tokkoo fi ji'a afurii hordoftoota amantii waaqeffataa ta'uu isaa qofaan shakkamee mana hidhaa jiran. Wantoonni kun baay'ee dhiibbaa guddaa hordoftoota amantii waaqeffannaa ilaalcha isaaniitiin irratti gahaa jiru. Kun immoo magaalaa fi aanaalee garaagaraatti ilaalcha namoonni dhuunfaa sun amantii isaaniitiif qabanii, yaaddoo amantii isaaniitiif qabanii, sababa nageenyaa jedhuun dhiibbaa nurraan gahaa jiranii. Kanaaf nuti akka waliigalaatti qaamolee kanaan akkuma nagummaa waaqeffannaa hubadha. Dhaloonni keenya jabaachuudhaan akkuma nagummaa waaqeffannaa warra nu bananii hubachiifna, warra immoo agartee beekaa nu miidhuu barbaadullee cichoomina keenyaan jabaannee akka inni nu jalaa godhuu ni dandeenya. Karaa hundaanuu rakkoo Oromoo furaatuma amantii keenya geggeeffannaa, duudhaa keenya geggeeffannaa. Hidhamuun jalqabuma irraa ka'ee ammaatitti waaqeffattoota jala hin jirti. Ittuma fufeetiidha. Qaamoleen adda addaa garuu hoggaa hubatan dafanii kan lakkisuu ni jira, mirga walitti kan lakkisuu ni jira. Gareen biraa immoo darbanii mana yaa'atti ni jira. Akka waliigalaatti irratti hojjetamaatuma jira. Kan immoo waan keenyas karaa fuula miidiyaa feesbuukii dhaabbata keenyattis yeroo adda addaatti tajaajilus dhagaa'atuma jiru. Beekanaa wal qabatee shakkii qaamni mootummaa waan dargaggoota taatanii fi waan aadaa fi duudhaa gaggeessan amantii fakkaatu dhimma aadaa fi duudhaa fakkaata kan waan si shakkii jedhu cinaatti namoonni amantii kana jibban duudhaa Oromoo jibban warri Oromoo jibban illee jiru. Namoonni kana jibbanii amantii keenya keessaa namni yaa'ee garaan dhufaa jedhanii harka waa jalaatiin warri jibbiinsa amantii kana qaban qaama mootummaa heera mootummaa da'oo godhachuudha aangoo qaban da'oo godhachuudha bakka jiran da'oo godhachuudhani warri kan dalagan akka jiran iddoo tokko tokko odeeffateera. Gama biraatiin immoo namoonni faallaa jiraachuu danda'a amantiin akka jenne gargari dottoriin amantii waaqeffannaa fi dottoriin amantii biraa gargari nama qabu qaama mootummaa keessaa kana nu godha galma kana nu dursita galma kana ijoollee kana baasaa nu hidhaa jedhanii warri amantii biraatiin illee tokko tokko akka jiran sadarkaa odeeffannootti jira jechuudha. Kunillee inni gootanii yaadu. Inni kun bakka adda addaatti jiraachuu malasi qaamni nageenyattillee yeroo adda addaatti oduu dubbii wanni naafuma ture sunin jiraata maa jiraata sin jennu haa jiraatu nuti immoo akkuma nagummaa qabnu irra ni aanna beekumsa qabnuun haqa qabnu nagarte dhimma abbaa keenyatti duudhaa abbaa keenyatti beeku dhimma jiraachuu dhimma eenyummaa keenya qabannee addunyaa irratti makamnee jiraachuu aadaa keenya qabannee addunyaa sana keessatti makamnee jiraachuu afaan keenya amantii keenya duudhaa abbaa keenyatti dhimma addunyaa sanatti makamnee jiraachuu waan ta'eef rakkooleen kamiyyuu waaqeffannaa dandeettii maddootti deebisuu danda'u. Dhaloonni baratee jira, hubatee jira, maalummaa amantii waaqeffannaa baree jira. Bu'aa waaqeffannaan dhaloota kanaaf buustu turee irraa qaqqabaa jira waan ta'eef karaa adda addaatiin qabata adda addaatiin wantoonni adda addaa wal ta'ee dhiibbaa uummata irraan gahaa jira. San immoo irraa hannee amma keenya jira. Dhalootuma keenyan waa sanillee irraa hannaa namoonni otoo beekin yaaddoo adda addaatiin hordoftoonni amantii yaaddes nurraa bahee dhaloonni haaraan kun nurraa bahee jedhanii nurratti yaalii tokko tokko godhanis yeroo dhiyoon booda galmi kun galma Oromoo waliin galaati waan ta'eef ni hubatu warri hubatee ammas nu deeggarus jira warri nu hubannillee warri nu hubachiisu hojjetus jira. Kanaaf akka waliigalaatti daandii haqaarra daandii abbaa keenyarra waan jiruufi wanta hundaa irra tarkaanfannee galma ga'uuf deemnu san ni keenya baay'ee yaaddoo miti jechuudha. Galatooma. Mee akka waliigalaatti bu'aan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akka ammaatti maal fakkaata? Harkaa maalii akkamitti madaaluu? Kuni bu'aan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa buuse walittis kaafneera. Akka waliigalaatti
haqummaa fi nagummaa maalummaa amantii waaqeffannaa hubachiisuu danda'eera. Hordoftoota amantii waaqeffannaa qofa odoo hin taane nama waaqeffataadhaan jedhee odoo hin taane hawaasa biyyaa mootummaallee hubachiisuu danda'eera. Giddu galeessummaa tokkoon amantii waaqeffannaa akka geggeeffamu akka Oromootti akka geggeeffamu godhuu danda'eera. Guutuu Oromiyaa irratti illee galmoota amantii waaqeffannaa deebisee ijaaruu danda'ee jira. Akkasumas tajaajila waaqeffattoonni argachuu qaban karaa lafaa tajaajila galmaatiin karaa awwaalchatiin akka argachuu danda'an godhuu danda'eera. Nuti waaqeffattoota jedhanii mataa qabatanii akka deemuu danda'an godhuu danda'eera. Bu'aan bu'e hedduudha. Akkasumas immoo kana bu'e hedduudha hojjetamaatuma jira. Baay'ee gaariidha uummanni keenya jaarmiyaan kun erga ijaaramee fi jaarmiyaa kanaan dura waan jiru waan laalee garuu danda'u. Dhaamsi qabdanuu jiraate. Dhaamsi qabnu uummata Oromootiin keessaayis alaayis waa'ee jaarmiyaa beekaa jechuun barbaada. Namoonni hedduun ani waaqeffattoota jedhanii waaqeffannaa himatan haga galma galanii galma isaanii ijaaranii barnoota duudhaa isaanii baratanii karaa abbaa isaanii fuula hin deebinetti durqamnaaf durjannaa qofaan bahuu hin dandeenye jiraachuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo kalee waaqeffataa warra gadaatti warra duratti jechuun qofaan jiraachuu hin dandeenye. Hojjetuu qabnaa jedhu. Ijaaramnee amantii waaqeffannaa ijaaruu qabnaa jechuudha. Sadarkaa afaanii qofaan bu'aan argamu jiru. Seenaan qofaan bu'aan argamu jiru. Ijaaramu hogaasan gatii jaarmiyaa barta. Yoo jaarmiyaa kana jabeessuu baatte magaalaa sanarraa waaqeffannaan akkas ta'e magaalaa sanarraa waaqeffannaan akkas ta'e jedhanii sagalee ta'uu qofti gaanu jechuudha. Waaqeffannaa beekuudhaaf jaarmiyaa amantii waaqeffannaa beekamu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa tumsuu qabu. Damee isaa ta'anii bakka jiranitti gurmaa'anii hojii amantii waaqeffannaa geggeessuu qabu kan hin ta'initti Barnoota illee beeku. oduu qabatee haa jechuudha. Kanaaf qaawwi guddaan arginu uummanni keenya nuti waaqeffataadha jettan hedduun keessan gara galma ijaarrachuun gara ijaaramuun dhufuudhaan namoota fi sababoota barnoota amantii waaqeffannaa qabdu akka baratanii halaala waaqeffataadha nuti jettanii warri dubbattan waaqeffataadha sagalee ta'aa warri jettan ijaaramaatii galma walirraati amantii teessan guddifadhaa duudhaa teessan guddifadhaa hin jiraanii waaqeffattoota galma banatanii hojii amantii waaqeffannaa rakkoos ta'e bal'oo hunda amananii dabarsaa jiraniif jajjabina barnoota keessan baradhaa barnoota beekanii beekumsaan gara bu'aa walii galaatti dhufa waan ta'eef beekumsaan irraanna karaan keessan sirriidha karaa abbaa keessan dura deebitanii jirtanii ayyaantummaa warra abbaa Oromootillee isin bira jira jajjabaadhaa waan isin hin jennu qabnu isin warra gatii hunda kaffaltanii waan keessatti gatii kennaa jirta waan ta'eef warra bulaan jiraatudha.